Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwii musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa irni waliin barsiifannu. Hello. Hello. Yes, this one. Hi, my name is Anna. I want to ask. Hi, maqaan kiyya Annaa jedhama. Kaniin hangaafatuu barbaadu namni dhaamsi Islaamummaa isan dhaqqabiin maal mudata? Kan biroo immoo namni muslima hin tahin tokko mu'jizaan Isaan mul'ise kan Muhammadiin caala yoo jedhe maaltu ta'uu mala? Sister, that's two questions basically. Obboleettiin teenya gaafii lama gaafatte. Gaafiin duraa namni muslima hin tahin tokko kan dhaamsi Islaamummaa isa biran gahiin akkam ta'uuf ta'an yookiin maal mudatan? Talamadaatis namni muslima hin tahin tokko yoo sit dhufee mu'jizaan Nabi Ciisaa alayhi salaam kan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni caala yoo siin jee maaltu isa mudata kan jedhudha. Qabxiin duraa namni muslima hin tahin tokko yoo nat dhufee ani hanga ammaa oduu Islaamummaan dhageenye yoo kanaan jiru taate arraan tana yeroo saayinsii fi teknooloojiin akkana babal'ate kanatti isaa amanuun hedduu rakkisaadha. Tarii gaafii tana waggaa 50 dura osoo gaafattee dhugaa ta'uu danda'a. Arraan tana yeroo saayinsii fi teknooloojii kanatti waa'ee Islaamummaa namayyuu sirriitti dhagayaa jira. Keessattuu yeroo miidiyaan Islaamummaa irratti olola banee akka malee rukutaa jiru kanatti waa'ee Islaamummaa dhaga'uma jirta garuu Islaamummaan ati dhagayaa jirtu tun tasirriitii miti. Takkaa'uu Islaamummaa dhugaa osoo hin ta'in Islaamummaa sobaa dhaga'u jirta. Musliimoonni shororkeessitoota, Musliimoonni fiinxaaleeyyiidha, Islaamummaan amantii waa ajjeesuuti, mirga dubartootaa sarbanii tuffatan, dubartoota cunqursan, tarii haala kanaatiin waa'ee Islaamummaa dhaga'u jiran. Kana jechuun Islaamummaa dogongoraatti karaa dogongoraatiin dhagayaa jiran jechuudha. Kanaafuu nama muslima hin tahin kan waa'ee waan Islaamummaan dhugaan barsiisuun dhagahin tokko wanti isa mudatu. Akkana fakkaatutti namni muslima hin tahin tokko yookiin ilmummaan namaa hundinuu oduu takka miidiyaa irraa yoo dhagaye akkanumatti usee fudhachuu hin qabu. Quraanni suuratul Hujuraat ayata 6 irratti akkana jedha. Yaa ayyuhallaziina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu. Yaa warra Rabbitti amantan oduun takka yoo isin dhufte gara nama biraa dabarsuun duratti sirriitti qoradhaa. Kanaafuu odeeffannoon takka yoo dhufte osoo gara biraan dabarsine dura odeeffannoon sun dhugaa yookiin dhara ta'uu si addaan baafachuun akkaan barbaachisaadha. Dhimma dhaamsa Islaamummaatiin wal qabate kana yoo laalle fakkeenyaaf namni muslima hin tahin tokko naannoo iddoo bishaaniin marfamte yoo jiraate takkaahuu gammoojjii tumbuktuu keessa osoo jiraate yookiin ammoo naannoo waan takka waa'ee Islaamummaatti dhaga'uu hin dandeenye yoo jiraatu taate hoo jalqaba irratti nama muslima ta'e hunda irratti osoo rakkoon ulfaattuun feetes jiraatte dhaamsa Islaamummaa nama hunda biraan ga'uun dirqama. ربين قرآن خيست سورة فصلت آيات شنتمي سديرة كنجي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق المنا ما هند بكفاد اللي يجرى تملتوت ينتم الاسم هنگا ملتون تنقرأ رقاتي سانجي ستتي أستي وانت ربين جي المنا ما تشوفاه أصوي سان اندوين دران ملتوت يجرسي ساجي مال في الدوفة قوفة دخيسا سنجران هنگا نمنس الربين رقار جيف ودتوتي ملتوي ساتم الاسم dirqama ergaatana nama hunda biraan ga'uudhaa rabbiin ifirra kaa'ee jira. Namni sammaatii muslimaa yookiin maatii musliman tahin keessa dhalatus takkaa'uu biyya muslimaatti dhalatu yookiin biyya musliman tahinitti dhalatus rabbiin dhaamsa Islaamummaa kana nama cufaan ni gahaa jechuudha. Sababa kanaaf jecha bara 1950 keessa qorannoo yookiin sarvii wayiitu godhamee ture. Qorannoon tunis gosa yookiin sanyiiwwan ilma namaa lamarratti gaggeeffamte. Qorannoon tun warra gosa Kaapaawukuutii fi Aboorjiin Awustiraaliyaa jaaman irratti gaggeeffamte. Gosti tun lameenuu qaroomina ammayyaa kan addunyaa tanaa wajjin hanga xumura bara 1950tti walitti dhufaniin beekan. Wayita qorattoonni haala jiruu fi jireenya hawaasa sanii baruuf dhaqanii ilaalan uummanni kun rabbiin tokko ta'uusaa amanan isa qofaatu gabbarama ja'anii amanan ilma namaa tokkollee hin qabu ja'anii amanan akkasuma rabbii san gabbaruufis sujuuda godhan. Maqumaatu adda malee wanti isaanii hundinuu Islaamummaa wajjin wal fakkaataadha. Silaa dhiibbaan alaa takka ilma namaa irratti godhamuu baatte namni hundinuu fedhinnaa isaa rabbiifiitiif kanna jechuudha. Sababa kanaaf nabiin keenya jaalatamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daa'imni hundinuu amantii fitraa irratti dhalata ja'an. Daa'imni hundi diin hin jijjiiramne irratti dhalata. Muslima ta'ee dhalata jechuudha. Nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam daa'imni hundinuu hogguu dhalatu muslimaa ja'an. Muslima jechuun nama fedhinnaa ifii cufa rabbii ifiitiif kanne jechuudha. Kana booda daa'imni sun tarii maatii isaarraa dhiibbaan itti godhama, tarii barsiisaa isaatiin, tarii warra isarra guddaatiin yookiin hangafoota isaatiin dhiibamee ibidda gabbaruufaa jalqabuu danda'a. Sanama gabbaruufaa jalqabuu danda'a. Akkasumas tarii karaa qajeelaa irraa maquu danda'a. Kanaaf hogguu namni musliman tahin tokko Islaamummaa fudhatu jecha deebi'ee yookiin riivarti jedhu fayyadamna. Muslima ta'ee dhalatee muslima ture. Boodarra gara amantii dogongoraa kan biraatti jijjiirame. Achiin ammaas gara amantii jalqabaa sanitti deebi'e. Amantiin sanis Islaama jechuudha. Kanaafuu jechi sirrii jecha amantii isaatti deebi'ee yookiin riivarti jedhu kana jechuudha. Gara gaafii teetitti hogguun deebi'u daa'imni hundinuu
fakkeenyaaf daa'ima sadii fudhattee tokko kan kiristaanaaf dhalate tokko kan hinduuf dhalate tokko immoo kan yahudaaf dhalate ijoollee tanneen sadeenuu dhiibbaa qaama biraa yookiin dhiibbaa alaarraa adda fooyitii guddisi yeroo isaan guddatan haalli jiruu fi jireenya isaanii akkami jettee yoo halaaltu taate karaan isaan irra jiran islaamummaa qofa ta'uu hubatta eega dhiibbaan alaa itti dhufeen booda kan jallatanii waan dogongoraa gabbaruudhaan ilaalchaa fi yaadota dogongoraa akka qabaatan taasifaman haalli kun karaa saayinsiitiinis mirkaneeffamee jira dabalataan obboleettii gaafii teeta lammaffaatti oguu dhufnu ammoo gaafiin teeta lamadaa namni tokko kan waa'ee islaamummaan beekne Ciisaa muujizaa jabduu hojjete jedhee yoo yaade kami Iyesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu muujizaa mul'isuu isaatti anis ni amana garuu obboleettii muujizaa waan dhugaa fi dhara itti adda baafannuu miti yoo nabi Ciisaa alayhi salaam itti amantu taate akkasumas waan inni kitaaba qulqulluu keessatti dubbate yoo laalte wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti Iyesuus nageenyi irraa jiraatu akkana jedhe Kiristoos kijibaa hedduu fi nabiyyoota sobaa hedduutu dhufuuf jiraata isaanis muujizaa fi ajaa'iba hedduu mul'isuudhaan nama hedduu sobuu danda'an inumaatu yoo danda'ame nama hayyuullee sobuu danda'an akka dubbii tanaatti Iyesuus muujizaan qoftiin waan dhugaa fi dhara ittiin addaan baafannuu miti jechaa jira Kiristoos sobaa hedduu fi nabiyyoonni kijibaa hedduun dhufuu danda'an muujizaa fi ajaa'iba mul'isanii nama soban yoo danda'ame ammaas nama hayyuudha jedhamullee sobuu danda'an kanaaf jecha Ciisaan alayhi salaami muujizaan waan dhugaa fi dhara ittiin addaan baafannuu miti jechaa jira jechuudha muujizaan nama tokko gooftaa godhuu hin dandeessu muujizaan nama tokko olaanaa godhuus hin dandeessu sababni isaa muujizaa yookiin raajiin hundi kan nabiyyoota hundaan hojjetaman hundinuu rabbii tokkichaan hojjetaman muujizaan hundinuu jechuudha All the miracles done by Moses. muujizaa Muusaan hojjetame hunda kan akka bishaan galaanaa bakka lamatti addaan muruudha ammaas wayita ulee darbu gara bofaatti jijjiiramuun kun hundinuu waan rabbiin hojjete muujizaan hundinuu kan Ciisaan alayhi salaam yookiin Iyesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu hojjete hundinuu dalagaa rabbiiti haaluma wal fakkaatuun kan nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam raawwatanis kan akka ji'a bakka lamatti kutuu kun hundi waan rabbiin dalagamee jechuudha ani wanti si himuu barbaadu amantii kiristaanummaan ala jiran keessaa Iyesuus Kiristoositti amanuu kan dirqama godhe islaamummaa qofa muslimni tokko Ciisatti amanu malee muslima dhugaa ta'uu hin danda'u We believe that he was one of the mightiest messengers of Almighty God. nuti inni ergamtoota jajjaboo rabbii keessaa tokko ta'uu isaatti ni amanna inni masaayaa takkaa'uu Kiristoos ta'uu isaa ni amanna haala ajaa'ibaatiin qunnamtii dhiiraatiin malee dhalachuu isaa ni amanna inumaa dhimma kana kiristaanonni ammayyaa ni morman fedhii rabbiitiin du'aa fayyisuu isaa ni amanna fedhii rabbiitiin ummata qaroo malee dhalatanii fi kanneen qumaaxaa turan fayyisuu isaattis ni amanna haala kanaan kiristaanaa fi muslimni walii galla haa ta'u malee namni tokko eega kana ta'e bakki itti adda bahan eeysaa jee gaafachuu ni danda'a bakki itti adda baanu kiristaanonni hedduun isaanii Iyesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii amanan Iyesuus Kiristoos aangoo rabbummaa himatee jedhanii amanan garuu dhugaan jirtu yoo kitaaba qulqulluu dubbifte hima qaceelaa kan shakkii hin qabne guutuu kitaaba qulqulluu keessatti bakka Iyesuus Kiristoos arraba isaatiin ani gooftaadha yookiin na gabbaraa jee harkachuu hin dandeessu obboleettii kitaaba qulqulluu keessa maxxansa kamiyyuu haa ta'u bakka Iyesuus Kiristoos arraba isaatiin hima mamii hin qabneen hima shakkii hin qabneen ani gooftaadha yookiin ammoo ana na gabbaraa joo yoo na agarsiiste ani arraan tana kiristaanummaa fudhachuuf qophiidha In fact, garuu dhugaan jirtu yoo kitaaba qulqulluu dubbifte Iyesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan kiyya na caala jedhee dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irrattis abbaan kiyya waa hunda caala wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irrattis ani hafuura rabbiitiin shayxaana baasa wangeela Luuqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irrattis ani quba rabbiitiin shayxaana baasa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irrattis ani firraa kee waaniin hojjedhu takka illee hin qabu waaniin dhagaheen murteessa murteen tiyyaas tahaqaati sababni isaa ani fedhii tiyyan barbaadu fedhinnaa rabbii olaaneetiin barbaadu I with the finger of God cast out devil. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. I can of my own self do nothing. namni an fedhinnaa tiyyaa miti fedhinnaa rabbii olaaneetiin barbaadaa yoo hajuu taate namni san muslima jechuudha kanaaf Iyesuus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu muslima ture jechuudha takkaatillee ani aangoo rabbummaatiin qabaa jee hin dubbanne akkasuma takkaa ani rabbii ifiin hin jenne ifaan ifatti dubbatee jira jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 24 irratti ifaan ifatti dubbatee jira dubbiin amma dhagahaa jirtan tun jecha kiyyaa miti garuu dubbii abbaa kiyya kana ergeeti wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irrattis jireenyi barabaraatis isa kana inninis si waaqa dhugaa tokkichaa fi Iyesuus Kiristoos isaati ergite san beekuudha dirree bahee Iyesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa dubbachaa jira wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 hanga 18 irratti namni tokko gara Iyesuus Kiristoos dhufee waa gaafate yaa barsiisaa gaarii dalagaa gaarii akkam yoon hojjedheen jiruu zalaalam arkachuu danda'a jee gaafate Iyesuus Kiristoosis maaliif anaan gaarii jettee na yaamtaa jeen inumaa God gooftaa jechuu dhiisiiti good GOOD gaarii kanaa maaliif naan jettaa jeen jechuu
gooftaa jechuu dhiisiti gaariidha jechuu kanaawu maaliif naan jettaa jeen jechuu kanaafuu gaariin jiru tokko qofa inninis abbaa kiyya kan samii keessa jiru qofa jee deebiseef kanaaf namni jireenya zalaalan barbaadu tokko seera kana dalagaarra oolchuu qaba Iyesus Kristos yoo jiruu zalaalan barbaaddan takkaahu yoo jannata seenuu barbaaddan ani gooftaa ta'uu kiyyatti amanaan jenne badii isin hojjettaniifis masqala irratti du'uu kiyya amanaa isiniin hin jenne yoo jireenya zalaalan barbaaddan yoo jannata seenuu ka barbaaddan taate ajajoota jiran dalagaarra oolchaa jee kitaaba hojii ergamtoota boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti yaa warra Israa'el dubbii tana dhageeyaa akkuma isinuu beektan Iyesus namni Naazreet nama waaqni karaa isaatiin baasa raajii fi mallattoo adda addaa tan inni isin jidduutti hojjeteen isinii filate waan kanaaf isinuu ragaadha maal jee Iyesus warra Naazreet nama gooftaadhaan isin keessaa filame nama kan Rabbiin ajaa'iba raajii fi mallattoo isaa karaa isaatiin isin jidduutti raawwate isinillee waan kanaaf ragaadha jee kanaafuu wanti inni hojjete hundinuu gara Rabbii deeffamti akkasuma ammaas Iyesus Kristos nama ture jechuu mucjizaa inni hojjete hundaas Rabbumaatu hojjete jechuu mucjizaan nabiyyootaan hojjetamte hundinuu Rabbumaan hojjetamte hundi isaaniitu Rabbiin tokko qofa akka ta'e ragaa bahuudhaaf dhufan ammaas Iyesus Kristos nageenyi irratti haa jiraatu wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti akkana jee ani islaamaaniin isinitti himadduun qaba garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun hogguu dhufutti karaa daandii dhugaa hundatti isin qacelcha ifirraa kaasee waan takka illee hin dubbatu waan waa'ee hin dhagee qofa isinitti hima inni maqaa kiyyaas ol kaase jee dubbate dubbiin tun nama biraa osoo hin tahin dhufiinsa nabiyyii xumuuraa fi goolabbii kan ta'e waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachuu jira kanaafuu ati kiristaana dhugaa yoo taate yoo ka Iyesus Kiristoosittis amantu taate Iyesus Kristos akka jeetti ani islaamaaniin isinitti himadduun qaba garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun yeroo dhufutti karaa daandii dhugaa hundatti isin qacelcha inni ifirraa ka'ee waan takka illee hin dubbatu waan waa'ee hin dhagee qofa isinitti hima inni maqaa kiyyaas ol kaasaa jee dubbate jechuudha dubbiin tun nama biraa osoo hin tahin dhufiinsa nabiyyii xumuuraa fi goolabbii kan ta'e waa'ee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbachaa jira kanaafuu ati kiristaana dhugaa yoo taate nabiyyii xumuuraa fi goolabbii kan ta'e nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanuu qabde jechuudha deebisaasiif deebiseetiin jira jeetiin abdadha Assalamu alaikum. I just want to tell Dr. Zakir. Assalamu alaikum Dr. Zakir. Ani wanta akkasitti himuu barbaada. Ani durumaanuu gara amantii duraatti deebi'ee jira. Gaafii kana maatii kiyyaa fi hiriyoota kiyya warra kiristaanaa bakka bu'eetiin si gaafadhe. Wantiin jechuu danda'u subhanallah la ilaha illallah. Say, subhanallah and la ilaha illallah. That's why I said you have to say what you have to say. Welcome to the religion of peace. obboleettii gara amantii nagayaa baga nagayaan dhufte rabbiin keenya mindaa gaarii fi jannataa siif haa heeru rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasi qajeelchu du'aayin siif godha And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you. obboleettii yoo gaafii biraa qabaatte keessaafuu waa'ee maatii kee kan kiristaanaa laalchisee akka gara amantii dhugaatti dhufan gargaaruudhaaf sirraa fuuna yoo wanti siif hin galin jiraates gaafii barbaadde nu gaafachuu ni dandeessa nutis si gargaara wirtuuleen daawaa hedduutu as Dubaay keessa jira dhaabbileen dubartootaatis hedduutu jira yoo yaada addaa qabaattees isaan qunnamuudhaan wajjin haasa'uu ni dandeessa inshaallah obboleettii tiyya maatii kee kana kan amansiisuudhaafis gaafii yoo qabaatte akka gaariitti simanna dhihaadhu That's why I said you have to say what you have to say. Ifaan golgolooyine ka dukkana mooyuu ilaahin nuuf ibsee ka hundaa dandayuu akka dharri cabdee dhugaaniif abbayuu nuura alhudaan ifee rabbiin